istaayilii faranjoota istaayilii shaarukaan kaan istaayilii salmaan kana fa'aa qabatu isii wama oromoo fakkaata useete bira dhayxee dhungatte sii galee. Lammaffaa gaafa baasii fuula Itoophiyaa irraa. Obboleessa miyyuutti qabadhu yaaqii waan gatitti jiraatu kana ooftaati. Dubbii nuti doorsisini. Deengattum aana waliin mana aanan itti gurguran sanii waa waliin nyaatanii yaane abbo. Kana mana maqaan isaa eenyu aanan itti gurguran. Fattaash sabboontu wala garteeta wallaahi fattaash wala garteeta. Kootu naan jedhaa turte. Kootu naan jedhaa turte Dubaay dhufeera ani beektaa. Kootu naan jennaan ani fagoo irraa jira hin dhufaara jedheeni yoo maatii geemee eegale. Waliin agarre. Okay, ajmaan moo alee ni jirti isin ajmaan moo alee ni jirti? Yoo ajmaan ni jiraata waliin jirtan. Ajmaan jirti mi? Isin ajmaan jirti. Wallahi an ajmaan hin jiru. Fattaash dhaggeeffadhu. Wallahi naaman. Duraan akkana gatinlee abdii jirullee ajmaan jirta fattaash ajmaan jirta. Warra sisimate sun hundi tokkoffaa irratti milkiin faayisa ajmaan ni jiran. Ajmaan jira dhugaa garuu hin dhandhe kaabiraan dhandhe waliin agarre wallahi. Deemtee turte dhugaa hin ka maama wallahi qasama. fattaash kenna mata. Kana woftan amma Okay, wal nagare. Baga wal nagare farsadis wal nagare. amarsa wallahi waliin agarre. Oo agarre mara obboleettii yaana obboleettii yaani normaali bara. dhaggeeffadhu obboleessa Usmeen kun miskiina. Usmee ati odoma beeytu wallahi warra Dubaayii fi wallahi warra wanna walitti fiddaati. Utuma beeytu obboleessa dhagayi. Wallahi warra Dubaay biratti galgala kijibu ganama kakatu. Tigale hojiin ati tokkoffaa abaaboon isiin kenniteef diimtuu qalloo mataa kanarra xiqqishoo walitti wanna jettu agartee kenniteef Fattaash ingilizee isiin kenniteef natu arga. Lammaffaa irratti ammoo dhugaa dubbachuu fi Muttaar Baga injifatee Fattaashiin laaguma isiin deengadda argitee kunoo laphee kanarratti nama jiidii miyyattiin qalbii nama balleessiti gizee nama dubbiftuu fi illee qaama guddaa kana nama gadhiiftee nama dubbifti sii galee akka nama kana namarraa achiin qorrifachuun beektu yaani cina si dubbisuun beektu jechuudha. Waa'ee Fattaash keessaa baasii Fattaash kuban qabu Oromummaa bira dhaabate anis ta'e Fattaashis ta'e tokkoffaa dhaggeeffadhu Oromummaa taaptaaf goosifnee fi waan qabnu kennineef. Waa'ee Fattaash keessaa baasee Fattaash dhaggeeffadhu. Baay'ee waan dhaamsa dhaamaa fi dhaga'i sitti ma afarsaa dhaggeeffadhu tokkoffaa irra dhaggeeffadhu. Qoy ayyee dhaggeeffadhu ayyee Fattaash irra koon qabu mee feemas immaan takkittiin maaliif dhayxanii taaptaafiin goosinaaf isin Muttaar iyyuu maa bira dhaggeeffadhu ayyee Muttaar ni jaalatta bira dhayxatu Muttaar hin bira. Obboleessa ani Muttaari motora kenne kuno si agarsiisuu danda'a iskiriinshuutii qaba gadhiisuu jedha. Agarsiisi aybaasi wallaahi billaahi baasi oksum billaahi aybaasi afarsa yoo ati Muttaari motora kenne jiraate anamma yoo leenca si kenna ishee miti baases. Warri yeroo sana argitan yeroo ani iskiriinshuutii waa kenne. Bilis warri yeroo sana argitan dhugaa rabbi iskiriinshuutiin godhe. Challenge kijiba barreessina achi taa'ee banaatu. Waan dhugaa barreessa wallaahi wa billaahi afarsaan ililliin kenne afarsaan kijiba barreessa kenneera dhaboo uummanni kijiba wallahi kenneera wallahi afarsa mee wallaahi billaahi afarsa motora kenne jedhe kenne jedha billaahi kenne wallahi kenne jedha dhaboo marabbisi Muttaari kennite wallahi achi kenne Baandaraati ganti Oromoo ganteeti intalaarsii ganteeti salphata kijiba alaqlaaqi dhaggeeffadhu odoo arginu baandara afarsan alaqlaaqi kijiba intalaarsii ganeetiniin asii ka'ee achi kenne jechuudha maaliif waan biraa wal abdan dhiisin itti ajab turumbaa sadakaa bara akkamitti immoo singiiftaroonni Dubaay arreessa jirtan warri Dubaay isin afa usmee qofa qadaaqatu dandeettanii isa qadaaqannatti dhaggeeffadhu sa'aatii ani dhaqee sa'aatii ani dhaqee sagantaa ture beektaa sagantaa eebbaa ture san addaan kuchisiisee yeroo ani wallaahi dhagaye aboo dhagaye sa'aatii ani ol darbuu fi eegalutti xabni hin dhuman. والدرب ويلي دربتا لا اله الا الله يا سبحان ربي لما تايني كاكا سو سبيشال جين دوفين جيفتي اچت كنيت سيار گيجرا مانيغاني مو وانت كو وي كنيت اوبوليسو ميما ات لينچ بيتر تا يا لينچ بيتر تا ميرو ربي دبدو لينچ بيتر
Abbaate bilbilii gaafat wallahi billahi naaziriin hundi keenya walitti dachaanee nama gara 30 meeqatiin hin kenninaaf yeroo jennu sagantaa addaan kunne dhabni dhubatee mallaquma kenninaaf jennee. Ani koi me gaafii sirraa qaba baabaa nuuratti gaafii sirraa qaba. Tokkoffaa irratti warri Dubaay afaan qofaa qataa. Koi obboleessa dhaggeeffadhu bagan kenniniifi. Mallaquma kennuufi jedha ammaan. Abbaa namicha dhagayyaa akii kana namicha akkanuma osoo waa takka yaadni furdate nama dhagan. Farsa. Tokkoffaa isin gaafa waa eebbifta walgeetta. Gaafa namni geemii taphatu walgeetta. Nama 30 maal godhu walgeetta nam? Abboo geemii hin daganne wallahi hin daganne bannaat. Walgahii keessa rakkisiiku. Gaafa walgeettan kana walattanii qooyi akka nama hattan kanatti. Walinan. Woi ansanii miti dhaggeeffadhu warri Dubaay afaan qofa kijibdoota isin osoo dhugumaan namummaa qabaatan intala arsii uffata aadaatiin akka dhufte sana moosiftan jechuudha. Wallahi dogongorri maali beektaa Usmishaa dogongorri kenna. Amma warri achi turan warri hiriyoonni mucattiitu arganii nutti himanii hooma san addaan kunne jechuudha. Hooma san addaan dhaabe sagantaa dhaabe gara bakka giiftiin kennamuu qabatte dachaane jechuudha wallahi. Sila isin waan mara ittuma dachaatanii qooyi ufiin hojjettan. Amma giiftii kana amma gaafa usmee dhiyoo kanallee gaafa usmeen faadhooytu tokko wal geennee mari'ataa irra birrii kafaluu fedha. Bar siyaasa nyaammataa obbo dhiyoo guddaa kun hin beektu sarii abbaa duulate. Siyaasa inni dibaa. Afarsa amma kana nuuf kolchaati. Kana nuuf kolcha mucayyoo ani mallaqa gara kiyyaanin kennaafi warri. Maatti ofolchina. Wallahi shilingii takka kennitee fi ati dhugumaan doofaadha yaaki doofa. Shilingii takka ati kenna boo. Maal taate gatiin dhukkubamoo maal taate gaatiin min dalagatti. Amma kennuufiin qabdan jettaa? Maratte masin obboleessa wannaa dhiyoo kana badde deemi. Tokko waan keessa dhaggeeffadhu mallaqa kenninaa fi garuu wanni siin jedhu dhaggeeffadhu baabaa duratti. Tokko uffata aadaatiin geemii sadaqaa uffata aadaatiin akkan kadhanne. Warra kaayiroo itti illee dhaabnee jira. Dheengadda maakiin uffata aadaatiin dhufne gartee miti nuti itti himse labsii dabarsine jechuudha. Uffanni aadaa uffata eenyummaa ittiin kabajattu malee uffata gartee bakka sadaqaatiin dhaabattee ittiin sadaqaa kadhattee booda Oromoon itti sirratti suuraa isii lattaftee mucattiin tun akka waan arsii wakkalattee bakka buutee uffata aadaa kombortaa kana ofi martee jechuudha. Siinqee fakkaattee asiin kan ol qabattee wanno aanan keessa jirre waa takka lafee qullaa badee fuutee jechuudha. Sigalee ufaa koo keettee katteettee Oromoo jetti. Oromoo. Hai. Amma Oromoo ergate maal si ergate? Ambar maaliif kennuufi diddan jettanii waan ol geettanii mari'ataa jirtan si abar. Waan bareeda gootan wallahi tanuma takka waan bareeda gootanii dallee gaafanne dhugaadha warri Dubaay akka afaan qofa taatan isin agarreerra maaliif beekta akka afaan qofa Usme dhaggeeffadhu baabaa nuti tokkoffaa namni irra laalu hin jiru dhiyoo kana waa walii qaqqabattee maalii xurumbaa banatteedhanii xurumbaa maali maqaan xurumbaa seentarii xurumbaa taappingi seentarii maaliif viidiyoon dalagina farsaa hin agarre wallahi reefitana mana haadha faaxeetitti haasoo ittiin dhaga'ee Abbo WhatsApp na ina je amma erga kuma Usme sanin na wajja Usme mata kana la na jetta maqaa maali nutti minnu dhageen obboleessu dhaggeeffadhu sittima tokko dhaggeeffadhu baabaan irratti tokko faa irratti siiroo jedhu maaliif yoo jettee deebi'ee tokko jedheetiin jira lammaffaa irra deebi'ee yoo jedhu taate tokko tamaarraa mujattii kanarratti hirmaattee waan hin moosiniin jecha akka aatiin Oromoon ta'in akka ittiin marsiin ta'in irra si beeka jechuudha. Silaachi dadhabaa baga inni abboo dhaggeeffadhu maali banattati baabaan irratti maqaan maali? Turumba typing center. Turumba typing center bakka tudduu nama waraana. Dhaggeeffadhu obboleessu warra Dubaay keessaa maqaa si fakkaatu. Wannaa si fakkaatullee maqaa si fakkaatullee ma banatte. Atillee turumba masan. Haadha baateetu naa moggaasee baraantee laaltee wallaaltee gallaaltee naa baafte. Wallaahi maqaa si fakkaatu reef baafatte. Maqaa keetu turumba deeffadhu marra. Maqamaayyuu akkas godhaa qoy. Warri maqaan turumbaa kutaa'eef jetta barreessaa jalatti. Barreessa. Sirri ta'eefi turumbaan kun. Annaa ta'ee jira. Maqaan naa ta'eera. Boru ganama viidiyoo dalaga kamu jettiin tun injifatamte amma itaayee hasaarame. Afarsa. Wallaahi billaahi. Yoo dhuguma akka ilma arsii tokko na jaalatte.
maqaa xurumbaa taayipingi seentariitiin viidiyoon alalag waatsaappiin hayin anja isii ergaa profaayilii. Obboleessa ani hin barbaadu namni Profaayilii si arguu hakkeen. fi danda'a dhageeffadhu. Profaayilii arguu fi danda'a. Tokkoffaa irratti baabaan irratti hin dhagahin. Waan nu kafaltaa warri beeksisa hojjetu guutuu warri kaayirootu sadaqaa kennitanii fi hojjetan. Laazimaa mireema waa kafaluun. La 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 Kayyee. la 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 ani waan leesirraa hin barbaadu. Taaptaabii kana kuma